Amrumaa galatti harkuma keetii irratti waa ta'e jechuun mucaan kun waan barbaade haa ta'u. Waa takka wanni harka kiyya irratti waa ta'e maarree ta'e hin jiru. Waan akkasii naasanii. Dhageeffadhaa Oromoon guutuun. Wallaahi billaahi tallaahi. Mucaan kun garii qaba. Waan akkasii hin jenne dhageeffadhu ani ina sitti meera usne ana farsoo lubbuu isaatitti na jamu usiin jedhee jira tokkoffaa dhageeffatte. Isii tana caalatti wanni ati narraa barbaaddu jira. Hin jiru dhageeffadhu wanni ani barbaadu bakka inni jiru. Barmaatiin maatii nagaafataa jira. Lubbuu hafarsootitti na jamu usiin jedhe. Kanaa olitti ammoo waan biraan hin gaafatin. Barila afaan keetu dhageeffatu tokkoffaa kana durallee dhaaduu namni biraa ittiin qabu hafarsa. Hatta ijoolleen biyya kanatti inni walolaa ture kutaan Oromiyaa guutuu namni hafarsaa itti dhaadatee eessa jirte jedhanii barbaadu jiru. Hafarsaan qaata jennaa guutuu keessaa ba'e jecha hafarsatti dhaadadhe tokkochaaf duuba deebi'aan jiru. Isa kana ammallee taanaan ajjannoon kiyyachuma. Kaarra jettetu kaarra jettetu hunda caalaa bar bee hafarsaa kingi jenna dhaqa baasaa bakka sanii jette. Akka waan bakka sanii jechuun mana hidhaasan jechuun yookiin mana hidhaa namni uf harkatti hidhee namuma gartee namuma qabsiisee namuma sana akka jiraachuu danda'a yookiin immoo nama hidhanii mana garteetiin mana mootummaa jiraachuu danda'a jechuudha. Bakkuma inni jiru kana waddaan nu baasi hayyee ana waa godhe hafarsaa akkana jira jedhi. Obboleessu haadha qaba abbaa qaba namni bar biyyarraa gaafataa jirani. Warabbal kaaba obboleeyyan isaa hunda biyyarraa gaafata. Obboleeyyan isaa sanatti kenni lakkoofsa jara. Obboleeyyan isaa kenni. Naa ergime. Lakkoofsa jara naa ergi keessa. Rakkoon qabu maatiin adireesa maatii keetii kenni maatiin keessanii maatiin jira walii dhaqanii wal haa gaafatanii jiru rakkoo miti. Hansiin jedhaa yuubar jara wal qunnamsiisaa. Awwala mucama kana bakka jiru qofa nuu himii siin jedhee bar. Mucama kana bilbila maatii isaa naa kenni. Jaala taatee dhageeffadhu wallaahi yoo dhiira taate amma cullee. Rabbi jedhi bakka mucaan kun anuma harkatti jira anuma harka ana akkana gooyisa jedhi tanuma qofa addaan nu baasi bakka. Waan takka waan akkasii wanni anaa sa'u takka illee hin jiru. Ansitti meera. Maatiin isaanii yoo barbaadaa jiraatan bilbila naa erga. Inni jedhee tokkoffaa irratti ana beekaa waan godhee jira. Atillee yoo barbaade dabalamuu yoo barbaade na dubbisiisin jedha afaan laslaasaa. Eessa jirtanii jedha abbaa Formaa Dhadaa Gurbaa Maammadii waliin dalbii keessa jira abbaa Maamma Salmaa waliin. Takka lammata irratti amma asirraa wacuun faayidaan qabu waan barbaadan dubbisaa keessaan jedheeni. Ahmad Culullee. Akkasii namni biraa namni yaada qabu haa dubbatu. Ahmad Culullee. Dhaggeeffadhu gidee takka. Afarsoo qabsiiftee waan goote rakkoo hin qabu gasanii. Garuu waan nuti dhaabnu afarsoo waa takka ta'ee rabbii kiyyasii kakadhe shaffilli Jarmanii keessa jirtu. Ahmad Culullee rarraaftee antalattaltee si fuuti dhugaa arsitti maa. Sabaataa afarsoo kana dhaabi sii galee ilmoo namaa irratti ruhii namaa irratti hin taphatin bakka namni bakka mucaan kun jiru nutti himi. Nuti cinqamaa jirra sii galee warri biyyarraa daawwataa jira. Kanaafuu dhugaa jirtu walitti himnee waliin deemu. Mucaan kun waa takka ta'ee akka balaan Jarmanii irraa kaate Itoophiyaatti warri keessa waliin finne. Dhugaa jirtu sitti maa. Walfixuu miti yoo kumaatamni xabbasame kun ajandaa kiyyaa miti. Shaffilli maaltu galche? Kana keessa maaltu galche shaffila maaltu ajandaa shaffila as keessa galche fakkeenyaaf. Gosa gaamba gosa walitti deebi'aa biyya waliin garagaraa ilma. Kuni waan gosa qabu nama waa waliin jedhe lamaantu wal dhabee gosa shaffilas agaafras roobe. Barku waa siyaasaa saffar zeenaa miti bara Ahmad waan ati beekamtu waa'ee lubbuuti birrii qabaa birrii qabsiisaa dhageeffadhu. Jiloo dhageeffadhu kaa. Tokkoffaa irratti kun dhimma shaffila illee hin barbaachisu. Hawallolee nama lama. Anaaf afarsoodha malee karakkoo qabu ummata shaffilaatii fi asiin ummata baalee roobeetii fi ummata alii ummata agaaraa walitti kaasuu miti. Kuni ajandaan akkasii hin barbaachisu. Tokkoffaa sii gala. Akkasitti. Ahmad Culullee dhageeffadhu. Ahmad Culullee dhageeffadhu. Deebiin asii deebisu kanuma baadiyyo. Uzbee ayyee. Kana keessa shaffilas agaafras roobeelles aliillee wanni galchuun jiru. Uummata nama lama wallolee nama lama wallolee. Nama du'e gosti isaa gumaan baafatu nama du'e gosti isaa gumaan baafatu. Warra isaa ficcisiisaa warra isaa bakka inni jiru irratti himaa kan jettu sunillee warruma qaba atillee warra qabda. Siigalee warra isaa ficcisiisa kan jette san atillee warra qabda. Akkasii beekadhu. Illee warra qaba siigalee warra isaa ficcisiifta ati jagnaan keenya siigalee. Warra ficcisiisan jennaan warra isaa ficcisiisan jenna. Video yo kabar. Dhageeffadhu sitti maa aboo bakka inni jirutti maa warra isaa itti maan jenne. Taragaagay akka ijoolleen ta'ini. An ummata warra isaa ficcisiisan jenne maatii isaatitti himachuudhaaf maatii isaa barbaada. Dhageeffadhu ka waan jedhe sitti maa maatii isaa barbaada bakka inni jiru jedhe itti himuudhaaf maatii isaatitti himachuudhaaf malee maatii isaa ummata nagaa wajjin rakkoo takka iyyuu qabu. Maal godhuufi maatii isaa? Indee namni kamuu bar ilma qaba abbaa qaba gosa qaba arda qaba.
Ardatti himattee ardaan ilma ofii badaa ofii namatu sirraa qabata sa? Bada sun dhugaadha karaa seeratiin himachuu ni malee dandeessa. waan biraa maatii isaa uummata nagaa Shaffila rakkoo biraa irratti. ana dhaggeeffadhu amma jirullee shaffila shookaa hincinii hojii shookaa saltu yoo amma jirullee jarmanii keessa siin saliin hin dhageetta shaffil qabadhu. Ati ammoo amma dubbii baay'isteerta. Laal wal amma culullee dhageeffadhu. Guutee jirta ganda guutuu tuuti amma jirullee bakka hafarsoon jiru Dhageeffadhu, waan hafarsoon wallahi keessa ani- fuudhee hafarsoon keessa jiru nuufidi. Ani ganda takkaan tu'inee ammas ganda tuquun barbaadu. Amma dhiisi baadiyyoo mee dhiisi waa'ee shaffilaati waa'ee agaarbaa maalii kanneen walitti ofiin kana dhiisi yuumee kana dhiisi. Dhageeffadhu Dhaga'i waa takka barbaanna dhageeffadha. badii afarsoon dalageerratti afarsoon faana dhaabbachuun dogoggora afarsoon balleessee jira. Si galee Amma culullee dhageeffadhu. Amma culullee dhageeffadhu. Afarsaa dhabuu barbaaddami. Qabda yuumi fidi takki laayivii kanarratti fannisi nu garsiisi. Takki immoo mana dhallee jiraatu mana jira jedhe. Ammallee wanni sirraa barbaanna amma culullee. Anama afarsoo qabee jira siin jedhe maaltu ajandaa shaffilaa manaamina keessa siin galche. Inde ma ayya viidiyoo keessan kaa'anii gartee tuni sheer siin godhe viidiyoo ati haasoyte laayivii irratti har'a haasoyte na fakkaate. Waa takka naasoo kan afarsoon qabame uummata jedhu haasa'e malee an afarsoo qabe hin jenne. Isii tana hin jenne. Afarsaa kingi jenna afarsaan kingi isaa kaafaanitti dhaqaati amma warri kingi jettan kun mee baasaa kaachi keessaa Ila dhageeffadhu afarsaa wayiituu qabe isiniin. Kaachi baasaa itti akka nama qabsiiftee mana dhaa galchite eenyu beeka mana dhaa qabamu nuu yuriyyaan isaa qabame irraa quba hin qabnu. Si galee warra keessa jiruyyuu akkamitti achirraa itti dhagahuu dandeetta qabame isaa hin dhabne malee qabameef hin qabamne bakka kana jiraa isaa namni quba qabu hin jiru. Ati immoo dhaqaa achii baasaa jette akka waan nama harka jiraate malee dhaa jiraate san siifi rabbi beeka jechuudha. Si galee ati amma bakka inni jiru qofa nuu himtee qabsiise takki hin qabsiifne bakka erga qabsiifte wanni itti saalfattu hin jiru bara. Itti faarfamuu qabda sila. Si galee maali? Maal itti faarfama yoo bara afarsoon bakka inni jiru ani sitti wanni ani sitti mutakka illee hin jiru ammatti. Waan takka sitti himuu hin danda'u siin jedhe ati kanarratti sii gala. Isin ammoo waan isin waan fokkataa haasa'ina ajandaa shaffilaan akka isin goona akkasii maal jechuudha sila Ahmadi. No waa'ee gosa haasaan jiru amma dhageeffadhu. Fakkeenyaaf amma baadiyyoo waan inni haasa'u fakkeenyaaf uummata shaffilaa maaltu galche. Dhiyeesi ka waa'ee gandaaf gandaa san dhageeffadhu maatiin wal beekaa rakkoo miti sun dhageeffadhu sun hin geenne bakka san illee hin geenne dubbii bakka keessa haasamtullee. Amma wanni barbaannu tokko mucaan kuni ani qaamamni bakka inni dalagu san dhaqee ilaale dhageeffadhu. Dhaqee ufii kiyya san waaqa qabadhee dhaqee bakka san dhaqee waan jedhu gibbii keessa wanni tokko hin jiran. Si galee? Oromoon ollaa san dala iddoo fagoo jirti. Oma fedhee yoo ta'e lees lagaa bakka. Waan qabnu waan jiran hin dabani. Duuba Ahmad Dukuba qabaare. Ati afaaniin situ itti dhaadate kabaan beelaree nuti sima waa walitti beena abbaan barbaade osoo hojjete isaa afaaniin dhaadadhe anatu achitti dhaqeetiniin jechuu yaani yoo dhaadadhe anatu bakka dalagaa sanii. Mallaqaan akkana gooyisa jedhaa turte ka mallaqaan akkana gooyisa jedhaan turre afaan keetinatti. Walumaa galatti mallaqaan mucaa kana mallaqaan akkana naagootan kutaa Oromiyaa irraa jettee dubbataa turte amma fakkeenyaaf tokkoffaa beeyani Ahmadiin akkana gooyisa yoo hin jedhe yoo ati akkuma tasaa taatee rabbiin nama biraatti nu harka waasi gooyisa ka jedhu taate namni eenyu amana. Waa takka saniif hin cinqamina afarsoo waa takka hin ta'u waan isi cinqu hin jiru saniif. Dhagaati bakki inni jiru beektaa Ahmad Ulullee tamma Bakka inni jiru beektaa. Tokkoon jibbaa akkuma ka jaalatu jiru ka jibbu jira sillee akkuma ka sidee garu jiru ka si jibbu jira waan ta'eef Ahmad jechi isin jedhamellee jiraachuu danda'a jiraachuu dhabuu danda'a nama 3,200 si dhaggeeffataara dubbii kun. Ani bakki inni jiru hin beeku walumaa galatti. Hin beeka jettee reefuu sagalee waraabamee jira. Hin beeka atillee barbaadu lakkoofsa ergi jettee dhusme. Sima bira fakkeenyaaf miidiyaa irratti waan akkanaa nan gaafatinaa isin. Ani waa'ee afarsoo bakka inni jiru wanni miidiyaa irra na gaafataniif jiru. Wanna jettee bara Ahmad hin dagatte. Ani isa lubbuu isaatti na jamu garuu barsiisuu barbaada. Ila amma jirullee gaabii si haa gaafannu hoyyee. Nullee Kana gaafadhaatti daragaa gaarii gaafanna jiluu godhu. Ila dhaggeeffadhu amma jirullee seera. Ati afarsoo bakka inni jiru hin beekta miidiyaa irra nan gaafatinaa jetta. Wanti kun kataame miidiyaa irratti si galee wanti ati keessaan gootee ilmoo namaa ooyisuuf yookaan ammoo waa godhuuf deemtuuf hin jiru. Afarsoon eessa jira? To'annaa kee jala oolee jira moo maal bakka kam jira afarsoon maalirra jira? Kan itti dhaadataa ture si ka afarsoon haa qabaa jedhe si mataa keeti. Baay'ee baaliyo. Si galee dhimma afarsoo kana irra nu bayi amma jirullee namni si dhiisu hin jiru. Dhugaa sitti himna koo tol deebi. Qaldiin minaaminaa kun hin dalagu si galee. Amma dubbii gara mataa kallaa baaliyo miyye. Dhugaa naannoo san dalageessoo hin gaafadhuuti. Dhugaatii tarkaanfiin kun gara bidhaa deemuuf deema. Gara gangummaa gara maalummaa osoo ta'uu hin ta'in gara qixa lubbuutitti deema. Qixa lubbuutitti lolli miidiyaa irraa kun lafa gabbuuf deemama.
Ahmad Culullee deebii Wallahi yaada dhageeffadhu. bilchaata Tokkoffaa irratti tasgabbaaya ani nama bar kana tasgabbeessu bakka san ufii kiyyaa dhaqee bar bakka inni dalaguu dhaqee bar hin jiru mucaan sin jira buleessu bakka dalagaa isaa hin jiru si galee wanni inni dalagu istiraawwan keeman isaa guutuun wanni guutuun qullaa aramnillee jirtu wayitii adda idu guyyaa dhayinee nuti wanni takkachi keessa hin jiran si galee ijoollee ollaa san jirtu deemnee gaafanne ijoolleen ollaa san jirtu gaafannee jennaaniin homa takkaa'uu quban qabnu sirkii isaan hunda lagoo dhayinee laallee hin agarree jette araba isaa eegaa jirra hin dhufne araba isaanii gaafanna yoo quba qabaatte arabni jette si galee namni takka namni quba qabu hin jiru hattan obboleessoo namni bara waan barbaade yoo ta'e hafarsaan nan dho'isu baran osoo haguma barbaade haga barbaade uffatee jedhe CV maakee dho'isu afarta waan fedhe ta'ee CV maakee dubbiin dho'isu yaa Ahmad Culullee nama maa bu'e waan kana himuu dide wallaahi billaahi jaalattee jibbitee Ahmad Culullee mucaan kun yoo waa ta'e dhibbaan dhibba sititti gaafata. Mikinaanni tokko miidiyaa kanarra teettee anatu amma bara sagalee isaa qooya amma isin dhageeffachiisa sagalee isaa san bara afaan isaa irraa waan inni jedhee isin dhageeffachiisa hundi keessa koppiliin godha. Ooyime. Soo qaltiidhaaf wanni ta'e seenaa. Irraan utaaltuu jalaa dalaan fulluu itti ulee galtuu jalattuu dhiira jalaa yoon bule domor Suleyman sii galee. Bukan. Wallaahi billaahi. Akana Dhugaa jirtu walitti himnaa nu dhageeffadhu. Waliin sossobnu. Abarsoo irra namni si dhaga'u hin jiru sii galee. Maraataa ofiillee abbattu qabata. Laa Mucaatu siiftee. Hiisiftee midhaan gootee ati nagaan ta'e dhageeffadhu Jarmanii keessa ati nagaan ta'e jagna. Ati biyya seera qabu keessa jirta Jarmanii keessa sii galee. Nuti immoo as keessa teennee si laalla inni nama hin qabu. Dhageeffadhu baaliyyoo. Abboonna dhageeffadhu horiyaa. Haasawwan. Abarsoon nama hin qabu. Abarsoon nama isa wanni jedhu hin qabu bakka ati biyya faranjii keessa jirta. Saniif ilma namaa irratti akka tartiibti. Horiyaa qaldiin akkasiin jiru horiyaa namni ganda qaba gosa qaba horiyaa. Mee horiyaa dhageeffadhu mee sagalee kana dhageeffadhu mee laala kaawwanti kiyarra gadhiisi qoy. Arrabaan kiingiidha afaanii. Garuu mi'a maal godhaa fi jirta irra isin afarsuudha. Amma maal godhaa fi jirtanii? Afarsuu kiingi. Mi'a maal goota amma kiingummaa isaa maal geessisi? Kiingiidhaan amma dhaqii baasi qabnee mana hidhaati. Dhageette? Amma dhaqii baasi mee mana hidhaati? Kiingi wayi. Kiingi dura. Afarsuu kiingi. Arrabaan kiingiidha afaanii. Garuu mi'a maal godhaa fi jirta irra isin afarsuudha. Afarsuu kiingi. Mi'a maal goota amma kiingummaa isaa maal geessisi? Kiingiidhaan amma dhaqii baasi qabnee mana hidhaati. Agartanii amma akka afaan isaa irraa inni qabsiise. Argitanii ragaa? Baaliyyoo ragaa artanii? Dhageettanii? Yaa Yaa dhagaa jira yaa dhaga'u jirra yaa. Yaa uummanni kun hunduu jiru dhagaya. Wanni kun ragaa fi borimmoo gaafa waan biraa badanii jedhan namni hunduu ragaa viidiyoon kun lafa kaa'ame akkaawuntii kana jalatti riipoosti godhaa hundi keessanii laal. Wallaahi wabillaahi jechuun afarsaa booda jireenya hin jirtu. Ilmi namaa Ahmad amma ijoollee tiyya jala arrabsan akkana ta'e jedhaa miti. Aarsaan inni kana booda kafalu taa'u aarsaa biraati. Digalee arrabamoo lubbuu namaattu caalan ganaa wal bira madaalama jechuudha. Digalee ilmi namaa safaataa seeta obboleessa waan zarii hin qabne seeta akka ilma namaa akkuma barbaadanitti mallaqa baasanii fuudhanii itti taphatanii akka barbaadanii dho'isaniitiin gartee bakka barbaadan kaayaniitiin akkana godhee dhaqaaf waasaa bakka akkasiiti jedhan. Mootummaadha obboleessa. Isumma wallahi. Dhagai wanni kun dhugaan dhugatti raawwatee illee misinjara hunda waliif mee baaliyyoo ennu baaliyyoo yoo misinjara walitti qabatan guruppii fi dhibootu. Qaxxitaa waan jiru maraa walitti gaffinnee wal baxabbanee miidiyaa kanarraa wal galchina. Amma inni ijoollee ofiitii boo'aa fi waan biraatu namni asirraa wal fituuf deema. Ganda salphinnaa kanatti. Lakki yoo jedhe akka afaan ammaa ta'e. Obboleessi isaa jiraami biyya kana jiraami jiru. Akka eeyaa jira obboleessaa jira. Salaamu alaikum. Callisaa kan ministeera baasira. Dhagai baaliyyoo misinjara isaa qabdaati. Tola na afarsa.
Akkana Amma goona. jirullee. Laala akkana goona. Ah. Gabbuuna yari. Amma jirullee Yaa. keessa waan gaafannu jira. Keessan koottaa keessa waa hunda sinii majireemi waan kana keessa addaan baafnee adachaan. Yaa. Akkanuma mana cufne. Follow irraa qabdanii biti itti barreessi silkii isaa WhatsApp isaa ergu. WhatsApp isii ergaan kiyya. Ayyee. Odee magaalaa ruuyi namaatii bara. Ruuyi dhiiraatii bara farsoodhaa bara shoomina. Dhugaa jedhee bara inni. Ijoollee harargee jedhee bara.